Barbarin itti nyaachaa jiru kana yoo akka itti fidiyanatu beeka bar. Gaanfureen abbaa kootii akka rakkadhetti hafuun qabu. Jabaadhee maatii koo tarkaanfachiisuun irra jiraata. Gubata ammayyuu barbaree daakuutti nyaatta saniyyuu osoo mi'eessitu tokkollee hin dabalatin. Anis mi'eessa nyaachuuf yaaluttan jira. Yaaluttan jira jettaa isayyuu akka waan seexanni sirraa yeeba'uuf jedhutti. Jecha saniyyuu daakuu barbareetti biddeena duwwaa nyaachaa. Abbochi ati nageessu yaaluttan jiraan siin jedhaa miti. Jireenya namaa keessa maaltu si galchinaan deemtee nama jetta. Anis koo daa'imni koo haati warraan koo maatiin koo nyaata gaarii nyaatanii akka bulaniif ollaan soottan jira. Garuu jireenyi biyya keenyaa isuma targituudha. Barbareen itti nyaachaa jiru kana yoo akka itti fidiyanatu beeka bar. Kan biratti immoo zayita nyaataa dhibee koolesteroolii irraa walaba ta'e bitachuudhaaf gatiin zayitaa qaala'uu bira darbee samii rukuteera. Yaadi malee ati yeroo ammaa kana namni zayita nyaataa bareedaatiin nyaata bilcheeffachuu jibbu waan jiru sitti fakkaata? Gaafa gorsa namaaf laattu itti yaaduu qabda malee ati. Afachu tasgabbaa'ime. Miira kee kana gaafa ilaalu waa'ee zayita nyaataa tokkummaa odaa nabee yookaan toon waan beektu natti hin fakkaatu. Lakki quba hin qabu. Maqaa hundisaayyuu maqaa bareedaadha. Maaloo waan dhageessinaaf qooduu yaalime yaadoo. Egaa zayita nyaataa toon jechuun zayita nyaataa qulqullina olaanaadhaan yeroo ammaa gabaaf dhiyaachaa jiru yommuu ta'u zayita koolesteroolii irraa bilisa ta'ee fi gatii madaalawaadhaan gabaaf dhiyaachaa jirudha. Maarreeyatis zayita kana gabaa irraa bitachuudhaan barbaree daakuu qofa nyaachuu irraa bilisa ba'uu dandeessa bar. Dhugaadhaa.